galee hunduma keenyaaf du'e otoo Oromoon tokko otoo jedhu waggaa meeqa otoo nutti himamu dhiisaan baddu tokkoon taanu taanaan hin banna dhiisaa tokkoon taanu taanaan wal fixna dhiisaa tokkoon taanu taanaan akkas taanaa dhiisaa sin jedhe Baraa Caaluun dhugaa rabbi tokkoon taanu taanaan akkas taanaa tokkoon taanu taanaan akkas taanaa jedhee nutti hime Baraa Caaluun namni akkamittiin maalidha kun doofummaa dabar dhiisaa ilaa qoba deemna taanaan wal arrabsina taanaan akkas taatu kaleessa abbootiin keenya akkas abbootii keenya akkas godhanii fixanii yoo nuti tokkoon taatan taanaan akkas taatu kutaadhaan amantiidhaan waliin qoodina nama tokko nama Hacaaluu jedhamuuf jenne inni kan biraa hafuusti kan biraa waan baay'ee wajjin hin qabaatiin haafu inni kan biraa dhiisaame nama Hacaaluu jedhamu tokko qabna bar isa waliin dhabne bar waliin boonyee bar gaafa Hacaaluun du'e bar hin beekna Oromiyaan maal akka taate waliin dhabne waliin boonyee waliin gubanne miti isaaf jenne maal ta'a waan kan otoo dhiisne dhuguma isa jaallanna taanaan ishi Oromummaa keenyan jaallannu haa ta'u dhiisne isaaf illee waliin dhabne isa bakka dhiisna bakka dhiisaa gandaan waliin rabsina wanti hafume maal miidhamtume otoo wal rabsuu baattanii ani dhugaa rabbiin na dhiba bar namuu wal rabsuurraa maal argata qoy maalidha xiqimiin wal rabsuun ani naa galuu dide bar namni yoo balleessee kottaatitti himaa otoo na rabsiin itti himaa innaatiin dituun otoo maaf akkas godhaa itti himaa namuun balleesse ani yoo balleessuu nan danda'a yoon balleesse raachuu girri maa akkas goote an nama tokko natti himaa bakka akkas wayya namni akkamitti gandaa wal ijaaree wal arrabsaa oola qoy isaa dhugaa rabbii baduuf jirra dhugaa rabbii ni I can see it dhugaa rabbii dhaloota keessatti summii jibbaa dhaloota guutaa jirtu dhaloota jibbaan guutaa jirtu jibba ilaa namni jibbarraa ka'a walajjeesuun jibbarraa ka'a ilaa yaadarraa ka'a waan hundumtu walajjeesuun wal fixuunis jibbarraa ka'a jecharraa ka'a summicha sirriitti facaastanitti amma dhaloonni dhaga'ee jarri wal jechuu jalqabni bar amma bar Oromoon ganda tokko jarri jecha haasa'a bar as geenye bar dhugaa rabbi ani nan qaana'a bar jarri wal jechuu jalqabni bar jibbi kana caalu daangaan kana caaluun jiru guys the next step will be wal ajjeesu dhugaa rabbi steppiin qaxxaayi wal ajjeesu ta'a guys kana beekadha amma namu wal ajjeesuuf wanta gochuu qabu hunda gooneerra jibba facaasneerra summii facaasneerra waan jedhamuun qabne hunda waliin jenneerra wal arrabsineerra jibba gahaa waliif hoonneerra amma the next option the next step wal ajjeesu Oromoo dhugaa rabbii si galaafata gandummaan kana beekuu qabda baay'ee wal galaafachuun immoo qaaniidha dhugaa rabbii Oromoon akkas wal godheen qaaniidha Oromoon wal fixeen qaaniidha baay'ee qaanii guddaa nama qaanii nun godhiina nama nun qaaneessiina maqaan taanis nun kennisiisiina isaa nama na arrabse amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko nama ta'anii tarrabsu saba ganda wayii ta'anii tarrabsu maaf arrabsitu jennaan nu arrabse isin arrabsu dhiisaa bagar inni doofaadha guys doofaatu nama arrabsa sila qoy wal dorgommiin doofummaa jira qoy nama doofaa ta'e si arrabse arrabsoodhaan caaluufi maalidha kaayyoon keessan arrabsoon sun akka turuu dhagootan bar wudiddiriin doofummaa jira qoy isaa ani kanaa caala waan baay'een dubbadhu waan baay'ee si dubbachuun barbaadu isaa ani ammaa booda Oromoo wal arrabsu arguun barbaadu ana ammaa booda baay'ee maal yaadeera seetan Oromoo baay'ee nama arrabsu
bloggocha andeemu. Eenyuu haa ta'u, maaliyyuu haa ta'u, akkamiyyuu haa ta'u. Even Oromoo taa'ee Oromoo arrabsu miti. Oromoo saba biraa arrabsu. Oromoo taa'ee afaan Oromootiin taa'ee saba biraa arrabsu. Maa arrabsita saba biraree? Ofiyyuu waliin galtu. Maa quba qabdaa intin amaar nafxanya jettu. Ofii walajjeessa quba keessa nama biraarra qabdu. Maaliif? Dura walii galii dura atumti fira ta'e dura. Diina biraan qabdu haa dhoko. Diinni kee ofii kee. Ofii keetu diina ofii keeti. Nama biraarra quban qabin. Nama biraarra quban qabin. Saaskiidha baay'isee. Oromoon diina biraan qabu baay'isee. Dhugaa Rabbi. An argeera ani waggaa xinnoo kana keessatti kanan arge wanti tokko Oromoon diina biraan qabu. Hin qabu. Diinni Oromoodha. Kana beekaa. Harka keessan nama biraarra qabuu dhiisaa. Intinaan akkas godhee sana nu godhee dhiisaa. Isin waan hamaa wal gochuu dhiisaa. Yaa naa dhiisaa. Ani ila waan kana baay'ee waan kana dhaabsisuun salphaadha. Namni 2,000 asirra jirtu. Namni 2,000 kun nama arrabsu otoo laaluu dhiistanii. Nama arrabsu otoo laaluu dhiistanii. Baay'ee namni bar kan taa'ee nama arrabsu tamalkaachii waan qabuuf. Vii'uu fi bar isin bar hin galle bar tamalkaachiidha bakka. Amma dubbiin tamalkaachiidha bar. Amma fakkeenyaaf isin nama arrabsu otoo laaluu dhiistanii. Namni calluma jedhee taa'ee qobaasaa namni tokko hin jiru taana taa'ee bar nama arrabsu yookiin ganda arrabsu bar taa'ee. Nama dabar. Amma fakkeenyaaf namni tokko sa'aatii tokkoof waan gaarii dubbatee namni 5tu jira taanaan achi booda sa'aatii tokko boodamoo innaatu afarti bilaa, innaatu dingayti bilaa, innaatu isheetti bilaa, innaatu hunditi bilaa jedheeti yeroo arrabsu immoo namni yeroo tokkoon 200 ta'a taanaan arrabsootu naa waaxaa jechuudha namni sun. Argitanii? Namni sun maal jechuu jalqaba? Arrabsootu gaariidha. Namni arrabsoodha ilaalaa. Yeroon amma akkas jedha bar namni. Arrabsootu xuruudha jechuudha. Isheetu awwaaxaa'edha namni. Argitanii? Isin arrabsootu baqattanii. Yeroo namni arrabsu namni hin jiru taanaan. Yeroo immoo waan gaarii dubbatu namatu mana guuta taanaan. Waan gaarii dubbachuutu gaariidha jechuu jalqaba. Baay'ee waan tokko beekuu qabdu. Soosaayitiin tokko waan deserve godhuudha argata. Nuti akka sabaatti mind setting keenya positiiviidha taanaan gara fuulduraatti kan dhufan namoota positiif ta'anidha. Social media irratti influence godhanii kan ba'an namoota positiif ta'anidha. Nuti immoo sammuun keenya negatiiviidha taanaan social media kanarra kan ba'an ijoollee negatiivii ta'antu. Maaliif influencers intinidha. Value'dha. Bu'aa society sanaati. Isin galeera waan tan jedhu bu'aa society sanaati influencers. Influenceroota sana gara fuulduraa kan baasu ummata sana. Ummanni sun influenceroota sana yeroo gara fuulduraatti baasu maal ilaalee baasa? Maalidha? What is the amma fakkeenyaaf ana namni 2,000 na ilaalaa jira miti. Maaliif na ilaala namni 2,000? Mindinno masfartu. Waan gaarii waan hin dubbadhuu fi waan hamaa waan hin dubbadhuu fi waan hamaa waan hin dubbadhuuf yoo ta'e gara fuulduraa kan na baastan societiin sunis hamaadha jechuudha bakka. Ani immoo gara fuulduraa akkas teessanii kan na ilaaltan waan gaarii waan hin dubbadhuuf yoo ta'e societiin sunis gaariidha jechuudha. Amma influenceroonni Oromoo afaan Oromoo haasa'an gara fuulduraa ba'an represent nu godhu. Oromoo represent godhu. Yeroo ta'anii deemanii saba biraa wajjin ta'an yeroo saba biraa wajjin dubbatan Oromoo represent godhu. Oromootu fuuldura isaan baase. Oromootu isaan ilaale. Oromootu isaan jajjabeesse. Bu'aa society Oromoo kanaati. Namoota gara fuulduraa baastan illee ilaalladha. Inni ilaalina nama arrabsu. Nama gandaan nama qooduun diina keeti. Ilaa diina keeti haa dhugula. Namni tokko shawaarraa ka'e ilaa obboleessa koo kana na dhaga'e. Ati shawaa ta'e namni tokko shawaarraa ka'e wallaggaa rabsataana sin jaalatu haa dhugu soba diina keeti. Obboleessa keessa wallaggaa faana obboleessa keessa arsii faana si wallolsiisee haa dhugu si nyaachisaa diina keeti.